egaa wanti inni amma fuula keessanitti dhugaa ba'umsa fanii fuula keessan dhufe baay'een keessan na beektudha yaada ani maqaan koo Taammiruu Gonfaa yookiin immoo obboleessa Qananiiti bara 2013 waldaa kana keessatti Waaqayyoon naaf kadhachaa isa turtan sana yeroo sanatti baay'ee isaa nama dhukkubsachaa ture dhukkuba hamaa keessa yeroon ture Waaqayyoon naa kadhachaa turtanittu kanaaf Waaqayyo isa na fayyisee Waaqayyo isa na gargaaree galateeffachaa isiniinis immoo Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuun Waaqayyo carraa kana naaf laate carraa kana argadhee isinitti dhugaa ba'umsa fuula keessan dhufeera. Inni fuula keessan dhugaa ba'umsan galataan na dhaabe maqaan Gooftaa maqaan Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Egaa ani bara 2012 jalqabee dhukkuba kan taarootii dhukkuba baay'ee hamaa kan ta'e dhukkubsadhee yeroo dhukkuba sanaan dhukkubsachaa turetti muraasni keessanii hin beektu warroonni viidiyoo isaallee ergeefillee ni jira. Baanta adda addaatu ture yeroo sana dhukkuba baay'ee cimaa ture yeroo dhukkubsachaa turetti gadi ba'uu hin danda'u olis ba'uu hin danda'u taa'uus hin danda'u waa baay'ee gochuu hin danda'u ture. Sa'aatii sanatti baay'ee isaa darara hamaa keessan ture raammotu na keessaa yaa'aa fooliin koo illee baay'ee ni ajaa ture. Egaa waan akka amma salphisee dubbadhu kana miti baay'ee ture doktoroota beekamoo ispeeshaalistii cimaa kan ta'an hundayyuu bira deemen ture haa ta'u malee furmaata kanarraa argachuu hin dandeenye. Egaa haalli naa mijatee sistariin yookiin immoo obboleettii koo Qananiin gara waldaa kanatti nama maktee isaan naa kadhatanii nama Waaqayyoo raajii faantee isaan naaf kadhatanii gaafa naaf kadhatan Waaqayyoo akka na fayyisu Waaqayyoo akka ba'aa narraa buusu Waaqayyoo akka naan gargaaru akka nu fayyu Waaqayyo karaa isaanii natti dubbatee ture. Isaanis immoo osoo hin nuffin waldaa eegumsaa kana keessa kan jiran hundumtu buleewwan baay'een kan akka Kuubaa kan akka ijoollee otoo baay'eetu jiru maqaa isaanillee yaamee xumuruu yoo hin danda'e dadhabeyyuu namoota baay'ee dhiiraa dubartii annaa kadhachaa turaniiru. Yeroo sana Waaqayyo akka na fayyisu akkan immoo dhugaa ba'us Waaqayyo natti dubbachaa tureera. Horii isaaniitillee waa baay'een na gargaaraa turani. Egaa Waaqayyo anaan kinoo yeroo isaa eegee fayyee har'a kinoo fayyaa guutuu ta'ee dhukkuba sanarraa isa obbaafadhee har'a akka nama kamuyyuu ba'een galaa uffadhee deemee taa'ee bareedeen waldaa kiristaanaa keessa taa'een tajaajilamee Waaqayyoon waaqeffachaa jira. Isa akkasitti na gargaaree maatii koo obboleewwan koo irbaata gaddaa nyaachisuu isaan dhowwee galataaf akka dhaabannu fuula keessan nu dhaabee carraa kanatti fayyadamee carraa galataa keessa waldaa eegumsaa qopheeffatte kanatti fayyadamee Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Isinis immoo akka Waaqayyo isa akkasitti na gargaaree naaf galateeffattaniin barbaada. Gooftaan koo bara baraan galataa ulfina kabajaa fudhatu. Yeroo maallaqa addaa baasin ture weessota gurguddaa ciccimoo bira deemen ture haa ta'u malee garuu wanta sanarraa fayyuu hin dandeenye. Qoricha aadaa baay'ee isaas godheera innis haa ta'u garuu gaafa qoricha sana godhadheen doomnatti cima malee waan na sablatuun qabuun ture. Egaa Waaqayyo tola yeroo isaatti narraa kaasee hamma fayyaa guutuu nagaa guutuun qaba. Inni nagaa naaf laate inni fayyaa naaf laate har'a dhugaa ba'umsa fakkamu fuula keessan dhaabadhu inni taas isa beeksisa koo galataan buleewwata koo galataan dhaabee mana koo gadda washee beeksisa koo gadda washee ammayyoon akkasitti haasa'u waan salphaa ture. Warroonni yeroo sana viidiyoo sana argitanis jirtu. Isa sana ba'aa bagas guddatu sana ba'aa hin danda'amu jedhe sana Waaqayyo narraa kaasee har'a kinoo akkan galateeffadhu na gargaare. Kanaaf Waaqayyoon na galateeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Addumatti immoo nama Waaqayyo raajii faantii Waaqayyo ishee eebbisu baraaf jireenya ishee eebbisu ayyaana dachaa dabalee isheedhaaf laatu jechuun jaaladha baay'ee dhugaa Waaqayyo akan jedhu gararraa gooftaan ishee eebbisu baay'ee tokko
Isaanan kabaja, isaanan jaaladha. Ayyaana isaan irra jiru, humna hafuura Waaqayyo isaan irra jiru baay'een kabaja. Baay'eenis immoo Waaqayyoon galateeffadha waa'ee isaanii. Akkasumas gaggeessitoota waldaa eekumsaa hundaaf Wagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamaa eebbifamaa Gooftaan isin haa eebbisu. Baay'ee hojii cimaa, hojii gaarii, hojii dhalootaaf ta'u, hojii Waaqayyo hojjechaa jirtu karaa sooshaal miidiyaa kanaanii Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.